galata dachaati dachaa miti gocha wanni nuti goone kuni olnaa galcha gaara fudhata so obboleettii Gaara keenya mul'atu darba dara. imaanaa isii tan obboleessa keenya irraa nutti fuuneef waadaa guunnee isin biraan geenye maaliif kana goone atokkaarollee hin kaafnu mana sanillee hin deemina rakkoo hin qabu maallee inni bira ga'uu qabaan yaada keenya eega mari'anne booda amma waa'ee obboleettii keenya deemina obboleettii keenya bayaantu dhaqee maallaqa isaanii ka amma seenee kana inni ka achi jiru kannee fi 400 obboleessa keenya bira ga'ee kana obboleettii keenya achii fuudhee isaattu fuudhaa akka godhan isaantu beekaa amaanaa isaanitti kannannee waan nurraa eeggamu goonee jirra akka dhiiratti mataa ol qabannee haasoyinee miti jechaan osoo hin taane gochaan garsiifnee baga gammaddan obboleettii keenya maaltu sun dhagame amma Ani wallahi waan hin dubbadhu fi waan dhiisuullee hin beeku bakka hedduun gammadan jettu. yaa baga gammaddan illee gammachuu arguudhaaf edarraa kaafnee haga ammaa hin rafne guyyaa kanas asirraa waan dubbachaa turre sa'a dheeraa sannii agarta booda mari'annee waan ta'uu qabu irratti maaliif kirikkirii kanallee isaanii wajji goona asumatti yoo sa'a galgala sa'a lama jenne sanillee as gabaabsine yoo xumurre yoo akka dhiiratti jenneeti obboleen kiyya warri as jala jirtan raawwatu jirtan nama 2,400 isinis gaheessan bara koomatti godhaati ibsadha namoonni asirra jirtanis jaalib sa'aatis dubbatu caalaa namuu tara gabarree fudhadhaa Galatoomii ulfaadhaa Oromoo nama 2,400 warra asii girtan qabsoon edda sa'aatii kanarraa bannee edarra bullee kaleerra oollee hanga ammaan tanaatti asitti afaan argatee jira. Akkuma isin agartan akkuma isin dhageessan obboleessi keenya rabbiin haa dabaluu fi maallaqa isaa keessaa baasee anaa bakka sanii baasee qoma daawwateef nuu qabe murtiin ga'e murtiin ammoo dabarsee bayaan hin ga'e jira. Bayaan amma birrii sana qabateet birriin isaaf biyya galtee jirti garuu sharafeeti jijjiirraa maallaqaa harkaa qabuun dhaqee arafaat fuudha. Ammallee asumarra waliin jirra. Bayaan achi jiru jara keenya dhagaa diraama deebisi kuma dhibba funaalaa dhiyoottes diraama deebisee laadhaaf. yaa Lakki maallaquma Itoophiyaan haa dabarsuu Dr. Maryamaan jettis waan ma isin jettiin laadhaaf. akkaan walumaa galatti maallaqa Manu makiinaa keenuu kaafadhu ma. Makiinaa kee ofuma kaafadhu. arafaat nuuf hin arginu. Arafaat. Loksina darbii fi amma dhaqin fuudhi viidiyoon harka barbaadu dubbatti miti yoo. Fi bayaanii fi isii hojii harka barbaadu. Maafuzaa wajjin. Akkan maafuzaan takka asgalin girtu please Yoo nama- mee maafuzaa yoo asgalin giraatti waa ol darbi. Ibsa asgalin girtu isin. Hin jirtu barbaadaa jira garee footoo. Injirtu. Okay ayya. Kottu shoodee keetu ilma haadha sana kottu. Blog godhe nama akkana kana gallaali mojetora. Ana blog su godhe yoo mulqiyaama baata. Don't worry. Ana harkaa qabu don't worry. Kaala sharmuuxa. Anaatu bilaa garte dhiisisa. Narra dhiisa. Ayya. La ilaha illallah. Rabbi si baasu gaa. Gabbaa Sodde rabbi si haa baasu. Qixaame. Lolaas beeyna tolaas beeyna. Akkas ijoollee teenya dhugaa rabbi taaptaap godha harkaan taaptaap godha obboleessa keenya Zakii hedduu galatoomuu. Maafuzaan dhuftee jirti kunoo maafuzaan dhuftee jirti. Dabbaan murtii jaalibsaa hundi keessanuu wallahi dhugaa rabbi caalaa hundi keessanuu warra eegarraa kaatanii ila ammatti jalatti abdan hedduu galatooma baarakallaahu fiikum akkanatti gartee nama gammachiisa. Okay. Maafuzaati yelilli naa darbe amma. Congratulations. Bootaan ni jirti fakkaatti bara. Thank you. Ni jirla ni jirtu foto yoo ni bu'e malee. Maafuzaa yelilli darbe amma. Dafi qabaasi warri muti tara. Ayyee. Yelilli betatteen siyaa biyyoon gabbaa laala wanta keessa. Hooyi naatu galtee kai tarbanu arke. Dese tergetin jira nuun. Kabar. Yelilli fitteen siyaa. Arabaat. Wayee. Lookshina Ajoollee waasaapii dhagee. qabda. dhaggeeffadha ogutar muutu godhadha namu biraatiin itti isin dabaluu deema ganama kana akkuma yaadattan galata dachaatiin jeeme reefu giseen dura ol seenu amma 400 obboleessa keenya biraan geenye kanii laayifii irratti isinit dubbadhee ture qarshii 100 ustaaz xalibuudhaaf makiinaa bitamuu deemtuuf akka itti gumaacha godhu
kadatti himamee isinuma biratti bilbilaan isin dhageessisanii amma isin dhageessuun barbaada ammas. Ammuman ergee akkanumatti osoo jettanii gabbana naa laala. مرحبا Ustaazisa yaa ergaan kiyya isin dhaqqabee miree ergaan obboleessa kiyyanatti ergee zakkiin. لما وجيمي تكوني لمني كنو في قلشو ولا تابيتا Yes. وجديرات ريو جي كان هاي نمد لكو Yaa. ديرتي كندن كب كندن ديرا كب مالي بر كندن كب ادون بكتكا باتي مالي بكون بكتكا فين باتو Sanii ustaaza kiyya. Thank you. Obboleessi keenya Zakiini asumaan makiinaa ustaaza keenyaa kan bitamu jirus guyyaa kana dhibba takka erge. Nurra dawwalte kana baay'ee wayi ibsaa joggaa asitti dhagaa turre gurra keenya irra dawwale. No amma kiyya ifan ergee bar kun amma eegan kana isin ergee boodan ergee fi dawwale. Okay. Hayyee kunis seenee jira maaliin Allahu akbar. Gabbana naa laala. Risiita isin erguu? rakkoon qabu natti ergitus liiftus kunis galee jira rakkoon qabu ni amanna kattu. Ergi garuu ati goota qammata garsiifna kanallee. Yaa hoodu sirratti erga dabbal gabbaas yoo dandeesseef. Okay hayyee. Bal. Na guddise goota qabu jirre. Caalaa nuura na guddise. Ayyee qoy siin guddisa. Kuno. Ergeetiin jira laale obboleessa kiyya dabbal. Okay. Asalaala kuno misengera murtiin agartanii. Kuno. Turresidii haaree ammaan tana dhufte. Eenyu yetti maqas garsiisa. Qarshii kuma dhibba takka diibiti Sultaan Hasan Ibrahim. Abdurrahman Huseenitti. Abdurrahman Huseen gammada ganamo. Ganamo. Abdurrahman Huseen ganamo. Kuma dhibba takka ni agartanii. Zakii Dalaas makiinaa sheekha keenya irratti birrii Itoophiyaa kuma dhibba takka hirmaatee jira. Halkan tokkotti yoo xiqqaate birrii kuma dhibba shan baasee jechuudha gargaarsaaf. Harruma qofatti qarshii kuma dhibba shan nama gumaache jechuudha. Gochaa Akkas. jechaanii. Mashallah, mashallah. Okay, na guddisa amma deebisa murtiidhaaf murtee deebisa. Thank you. Koppilinkiin kuma kudhanii illee keenya ammallee nama dillee kun taa'e. Murtiif guddisi, murtiif guddisi. Amma bayaan maal godhaa jira? Bayaan maali jirte gaafa dubbii sirra dhiifne ulee asii booda shin hundi amma torre keenya si. Maal jettan? Ani lookeshin eegaa jira malee maafuzaa nama dhufi maafuzaa manatti amma isii fuudhee deema. Okay, lookshina sin gayni. Arafat ati madaa Maafuzaa bire. manatti natti dhuftamoo manatti sitti dhufa maafuzaa. Ol dubbisa. Yes. Daftar dubbisi jedhiin dabbaan daftar dubbisi jedhiin. Okay, Okay, Laasi dawwalee ni jiran kaastu doktor. bayaan. Maal jettan? Akkuma reefu ol dubbiftanii wajjin haasoo sanitti gaa lookshina argijiin gaamatti dawwale. Fakkiin godhaa kan namni asirratti kan banaa waa hedduu haasa'u deemna. Mucaan kun viidiyoo banatee dhaqee wanta mucaa achii fuudhee waa hunda isin garsuu deema namni hedduunis as taa'ee nulaalaatti jira garuu taa'uma jiran malee koppilinkiin. Mee taaptaabee tana karaa miliyoona tolu buta harki keessan fayyaa harkatu. Hundi keessan taaptaabee tana karaa miliyoona tolu buta mee. Let's go. Yalla koppilinkiin illee karaa miliyoona tolu buta. Isaan gammadan hin jiru wallahi billahi. Yaa. Wallahi billahi hin gammadan yoo gammachuu baatan. Nuti irra jiru. Fitanna isin haasoo keessanii. Bayaanati maaliif ittiin dawwalle madaami dawwalteet lookshina maas hin argine reefu waliin haasaa turtanii mee akkamitti himtetti. Ibsa akkasuma nuun jeebisa. Reefu waliin haasaa turanii waliin haasawaniiti Yaa. otoo mucoon irraa fuudhii jettee jeemi. Yaa. Lookshina waan barbaadu beekan qabu warri inni mana ni beeka. Okay. Bayaan amma gaa siifi hamuza siifi maafuza irra jirtu dubbiini motorri isin amma jallaa fudhadha. Lookeshinii ergaaf bayaan falas bayaan dhufee naa fuudhu waliin deemna. Eenyutu ergaaf? Mariam dubbisteerti. Koi. Dubbisteerti. Madaami san dubbiftee mi ati bayaan? Akkasii miti dabbaan maafu zaayyee.
Inni keessaan dubbis lookishinii argituu fi. Okay, okay. Qoy met lewul jiraachuu dhabu. Saboo mooraalillee waa asii argutti hin jirru. Gara fuulduraatti illee hubadhaa. Moral guys. Keenya abbaan fedhe bakka fedhetti haa rakkatu wanni nuti goonu kanuma. Har'a namni nutti hin dhaaddanne nutis namatti dhaaddatuuf osoo hin ta'in waan godhuu akka dandeenyu maal akka dandeenyu nuti eenyu akka taane hojiidhaan gaafa nama ifii bira dhaabbattu. Nuti akka amantii islaamarraa dhagayaati barachaati guddannettis haga sareen ollaa kee jirtutti waan jiruudha. So nama kan kee bakka inni jirutti jabeessi gargaari gaafa rakkoo dirmadhuuf furmaata barbaadiif waan dandeessuun bira dhaabbadhu. Kanuma wanni biraati biraan jiru beekadha. Neekistii abbaa fedherra rakkoo keessa jiru jiraatellee bifti jiru kanuma mooraalii walii ta'a wal galateeffachaa nama waan godhuu danda'u garteemi. Akkanaa kanas qabaachaa kominikeeshinii wajji qabaachaa bifa akkanaa kanaaniti hundi keessan koppilinkii kana taaptaapis miileena galchaa koppilinkii itti mudda ililli irraa eegali mana kana waan itti ol darbitan hundi keessan itti ol darba maallaqaa fi miti beeke mooraalidhaa fi malee maallayni yoo ta'e kunoo kanuma maallayni. Muutirraa kaafadhaa dabbaal yoo silkii haasoo jiraatu baatan. Yaa bayaan eegu jirraa bara bilbila bira hin jiru moo maangalle waan waa'ee lookshinaatiif waa'ee madaamiidhaa isaa beekaa. Isa teenyee eegu jirra qoy as deegu. Laala jara keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isinummaa warra jara jirtan hundiyyuu hedduu galatooma. Thank you very much. Murtii irraa dabalata. Ana kanaati murtii guutu aguutaa. Miti fufa. Wallahi waan hedduu baay'ee nama gammachiisaati. Fakkeenya hawaasaati. Wanni isin godhaa jirtanii fakkeenya hawaasaa, fakkeenya namummaa, fakkeenya ilma namaati. Namni waan hin jirreef jecha moodii walirra qabatee akka malee wal godhuun maallaqa hanga darreef jecha ilma namaa akka malee godhuun gaarii miti. Kanaaf Oromummaan kamuu arafaat osoo hin taane utuma Oromoo keessaa hoo bakkuma fedhetti yoo dhalate akka malatti yoo jiraate hawaasa isaatiif gabbee hawaasni isaa gargaaruu danda'a. Siigaltee osoo arafaat hin taane. Kanaaf hojii gaarii akkanaa kana itti fufuun wal deeggaruun wal qabatanii itti fufuun waan gaariidha. Murtii guutuu garuu waan kana inumaa carraa harkattee waan kana asiin gahuu keetiif hedduu galatoome habiibi. Feemasa jabaa dargaggeessa jabaa hedduu quuqama nama isaatiif qabu keessaa nama tokko. Asumaanuu saaqii keenyaas maqaa uummata bal'aa nama 2,000 dhaggeeffachaa jiruun hedduu galatoomi. Qabeenya dhuma hin qabne kan miskiinaaf tolu rabbi siif haa godhu umrii si haa dheeressu maatii keessatti hedduu galatoomi waan siin jennees ibsuun hin qabnu yan obboleessa keenya bakka hundatti rakkataa biyyaatis ka onlaayinii irra jirus hunda gargaaraa jirta. Gargaarsa jechuun kana sadaqa jechuun kana galatoomi ulfaadhu maqaa uummata Oromoo bal'aadhaanis hin jaa obboleessa keenya hedduu umrii nu dheeraadhu isin hundi dabbaliis. Ijoolleen teenya hundi warri asirratti ajandaa kana fiddanii waan kana bakka itti gootan jabaadhaa hedduu nu boonsitan wallaahi jecha isiniif hin qabu. Kanaan isinirraa barbaada bagaa isin mul'attan itti fufa akkanumatti sagalee uummataati isin sagalee uummataati. Kana ta'uu hin irraanfatinaa galatoomaa faamiliitii hedduun isin jaalladha. Abbaa biyyaa tokko as jala jira namni dandeessan ol harkisa. Muutii irra jirtaa deroo muutiin dagatin. Muutirra jirta. Murtii guutu. Miira keessaan galee gammachuudhalleedha. Galatoomi sabboona yaada keeyatillee nama hedduu as jala jira. Nama ol nuu galchaa yaada irraa fuunee marii teenyas ni goona miciyyoos hagaa dhaqee bayaan fuudhu ni eeyina sirkiidhaa wal dubbisan. Bayaan maaliif hin dubbanne garuu qoy murtii ogu takka. Bayaan waa'ee lookshinaatiif waa'ee madaamiidhaa maaliif hin dubbanne. Qoy mee ogu takka. Sanni silla. Yaa qoy. Bayaan na dhaguu jirtaa? Bayaan. Naam isin dhagaa keessummaan argitee callisee bar. Isin Okay, dhagaa. waa'ee lookshinaatiif waa'ee madaamii waan hin jira.
اوكي انا ارجاني كان انا ارجع هنا عرفات اساس قبل ارتبار ندبسي ليبي رجلتي بيان كي ينوبت عرفات وان سنجت عرفات بري في مدام دبس هو لازم بربانه لوكشن اللي يرقص تمبربانه اكسما بيسي ورد تركدم برباد بر دوانيت بركة نران كاستو تدولا جرا ميرا كاس جرا نشي ديما كومنتي يچلك باير كاس جرا कोई सिंबरा का बेल लिवियो इसिंजरा ते लिवि मनसी सेने ना की जानशी ओके जी Maalli seeni liif irra jirti.